akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota keenya har'a tanan qabadhee isinii dhiyaadhee torban darbe kanaa fi torban kana keessa atileet Haile ገብረሰላሴ Itoophiyaa televezyiinii irratti baheetoo Oromiyaan diigamuu qabdii kan jedhee bal'inaan sooshaal miidiyaa irratti balaaleffachaa jiru Oromoonni. Achirraa mee waan Haileen ገብረሰላሴን jedhe akkaataa inni itti jedhe sanaan isin nageessisa. ለመንግስትም ሆነ ለፌደራሊዝም አንድ ነገር የዚች በቋንቋ ላይ የተመሰረተች ፌደራሊዝማችንን as soon as possible አንድ ቦታ ካላስያዝናት ነገ ሌላ ነገር እንዳይከሰት አደራ ነው ምለው አሁን እኮ በመናገር waan jedhe asitti mootummaatti akeekkachiisa tanan kennu adaraa tanan jedhu biyya afaan irratti hundoofte በቋንቋ ላይ የተመሰረተች ፌደራሊዝም jedhe biyya tana bakka tokkotti yoo walitti hin qabne mootummaani bakka tokkotti walitti yoo hin qabne jechuun isaa afaan tokko alaabaa tokko amantii tokko Itoophiyaa durii san jechaadha sani akkas jechaa jira bakka tokkotti yoo walitti hin qabne ammallee biyyi tun itti fufti jechuun hin danda'amu kan jedhu egaa Haile ገብረሰላሴ waan kana qofaa miti waan baay'ee dubbate Oromiyaa keessatti namni fannifamee jira arginee hin beeknu jedhe nus immoo naannoo Amaaraatti manni amantii gubameetoo itti marsanii sirbaa turan namoota Tigroota akkaataa isaan itti ajjeesan warri Amaartota arginee jirra lafarra harkisuudhaan waan Tigree ta'aniif jechaadha amma maalidha Haile ገብረሰላሴ dhiibbaa mootummaa irratti gochaa jira egaa ani gabaabduma tana waan keessaa fudhadheef malee as keessa waan haasa'e kana keessa akka mootummaa ta'eetoo dubbachaa ture tarkaanfii irratti fudhannaa jedhe tarkaanfii irratti fudhannaa bakka akkasiitti tarkaanfii irratti fudhannaa mootummaan immoo guutuu Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhachuu qabaa jedhee dubbate Haile ገብረሰላሴ guutuu Oromiyaa keessatti guutuu Itoophiyaa keessatti kanaafuu waan baay'ee dubbate waan gabaabduu tanan keessaa fudhadhe malee waan baay'ee dubbate egaa dhumarratti maalan jedha abbaan qabeenyaa Amaaraa tan Oromiyaa keessa jiran abbaan qabeenyaa Amaaraa Oromiyaa guutuu keessa tan jiran waliigalteen isaanii maalidha poolisii liyyuu haayilii naannoo Amaaraa ijaarra maallaqa keenyanii kan jedhu miidiyaa naannoo Amaaraa miidiyaa Amaaraa kana Finfinnee keessatti gadi dhaabnee bal'inaan gadi dhaabnee reediyoos Finfinnee keessatti dhaabnee irra deebineetoo biyya alaatittis miidiyaa Amaaraa dhaabnaa maallaqa keenya kan jedhu abbootiin qabeenyaa Amaaraa tan Oromiyaa keessa jiran walii galanii jiru gara biraan asirratti maal dubbatanii abbaan qabeenyaa Oromiyaa keessa jiran Amaartonni kun makkalaakayaa warra dhaqee wayyaanee rukutansan makkalaakayaadha kana booda parsantii murtaa'e qarshiin kaffallaa fi garuu Itoophiyaa takka gochuu qabu Itoophiyaa duriititti deebisuu qabu kanarratti walii galanii jechaadha kana miidiyaa irraa fuunee ilaaluu dandeenya Oromoon maal gochaa jira itti yaada abbaan qabeenyaa Oromiyaa keessa jira sumatti meeshaa gurguree qarshii ati kennituuf saniin si ajjeesaa jira dura diina Oromiyaa keessaa buqqisuudha inni guddaan diina Oromiyaa keessaa buqqisuudha diina daangaa cabsee namatti dhufuu miti kanuma jechuun barbaade nagaan na tura